Maqaan koo Margee Mulaatuun jedhama. Kanan dhufee asuma ganda Duwwaa Torba. Mucaan koo inni nattaanu kun Carraa Lammaa jedhama. Inni itti aanu immoo Yeroo Lammaa jedhama. Kanan dhugaa ba'u immoo Waaqayyoo manaan na eebbise waa'ee isaan dhugaa ba'a. Ani bara 2011 gara magaalaa Naqamtee kanaa kan jireenyaan dhufne. Kana keessatti immoo mana kiraayii galla. Mana kiraayii yeroo gallutti immoo ijoollee mana kiraayitti guddisuu waan ulfaatuu fi manuma kutaa lamallee Waaqayyoo utuu naa laate ijoollee koof kan jedhamu anis abbaan manaa koos hin hawwina turre. Haa ta'u malee anis gabaa keessa nan gadaa abbaan manaa koo ogeessa fayyaadha innis hin hojjeta. Utuma jennu biyya immoo mana wayii qabna turre. Wallagga Lixaa Aanaa Qilxukaarraati mana qabna turre. Manichis yeroo baay'eedhaaf gurguruu yaallee turre garuu gabaan hin argamne nuun gurguramne lafarra gototame. Ani immoo bara 2011 kaasee lafti yeroo hundumaa iji koo irra jiru tokko jira ture. Waaqayyo maal ta'a lafa kana yoonaaf laate jedhee nan hawwaa. Lafti sun immoo yeroo baay'ee namni hin gaafata malee hin gurguramu. Ani nuunumtiyyuu hin gaafanna garuu bituudhaaf baajeta gahaa hin arganne ilaallee hawwiina turre. Kana keessatti immoo Waaqayyoo bara 2016 waggaama kana jechuudha ayyaana daldaltootaa lafa kanatti ta'ee dhumne. Raajiin waan isiniif irratti kadhatamu kan barbaadan barreessaati gaaffii 10 poostaa keessa gashaanuun jedhanii. Mata duree kadhanna keessanii ol fudhaa. የጸሎት ርዕሳችሁን አንሱ። gara Waaqayyootti argisiisa. ወደ እግዚአብሔር አሳዩ። Tima gooftaat ጌታን ንገሩት። Tell the Lord. ammaa jalqabee maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoon mata duree isin gara Waaqayyootti ol qabdanii dubbachaa turtan kun deebii argateera. Sii kadhatameera furri Waaqayyoo. The Holy Spirit is Sii prayed for you. kadhatameera furri Waaqayyoo. Spirit of God is prayed for you. Amma saatii kanaa jalqabaa deebii isaa fudhachuu jalqabaa ajajeera. May you receive the answers. Ajajeera. Receive the answers. Ajajeera. Receive the answers. Deebii kadhannaa keessanii amma jalqabaa fudhachuu jalqabaa. May you begin receiving Utuu the oleen bulin answers. deebii isaa fudhachuu jalqabaa. Without it takes. Anis ijoolleen koosii tokkoffaa irratti ani kanan barreesse mana yuun turre waan biraadha. Ijoolleen koo warri kun garuu tokkoffaa irratti yaa Waaqayyo mana kiraayii kana keessaa nu baasi mana mataa keenyaatti nu gashi dhuga baatuu kee nu godhadhu nuunis akka nuyi kan keenya keessa taphannuuf nu gargaareedhanii barreeffatanii. Waaqayyo immoo kadhannaa isaanis kadhannaa koos dhaga'ee lafa kanaatii zayitiis bishaan araaraas bitannee hin gallee gaafa asii gallu abbaan manaa koos lafa kana bituun barbaada iji koo irra jira jaateef hojiidhaafis hin ta'a dhaqii zayitii kana lafichatti naanneessiitii naqinaan jedhe. Tole jedhee nanoo dhaqeen zayiticha kellaa masaa bakkee isaatti na naannesseen dhoksee kiisitti baadheen naqeen isumatti na naannesseen coccobseen darbe. Achiin booda biyyaas manni inni qabamee ture sun nu gurguramee Waaqayyo karaan beekamne nu gargaare laftichi sarvisii kutaa 3 qaba ture miliyoona 1.5 hin bitan. Waaqayyo isa kana godheef naa galateeffadha. Silumayyuu Waaqayyo laficha numaaf qabee ture numaaf karoorsee ture malee lafticha nama baay'eetu gaafata ture baay'ee na ajaa'ibe akkamitti akka nan kootee iyyuu naan galle dichis iddoo bareedaadha baajetamuma kana iyyuu waan ittiin bitamu iyyuu jira dhee yaanne Waaqayyo waanuma hin jirree jiraachise kun kan inni ta'e torban 2 gidduutti kan laftichi bitame jechuudha. Achiin booda lafa sarvisii kutaa 3 qabu kanarratti itti daballee mana ijaaruu barbaanne ogeessa wayiin obboleessi koo tokko nuuf fide asuma keessa ogeessi sunii firasminii waliin beennu achiin booda inni gimbiitii hojjeta anqoodaa fi fidachuun fi iddoo adda addaarran deema. Achiin booda innoo ofuma isaatiin ogeessi suni dhagaas buusee ashawwaas buusee qorqorroo diigee buusisee gaafan galu maaltu buusee naan ijoolleen abaluutu buusiseedhan. Achiin booda innoo buusisee nu eegee isaan booda birrii ofuma isaatii dabarsee fi abbaan manaa koo immoo daganaa dhufee birrii laatee fi hojiin eegalee namichi kuni gaafa hojii eegaluu nus hin gaafatu ofumaan simmintoo bitata ofumaan qorqorroo bitata ofumaan waan isa barbaachisu bitata
አቤት ያ waaqayyo hojiin kee dinqiidha namni tattaaffata isa namni tattaaffatutti immoo ati immoo ofii kee darbitee hin hojjetta hojii kana kan hojjechaa jiru nuyituu hin taane waaqayyoodha waaqayyo itti darbee hojii isaa hin hojjete angalgala lafa nagada gooti galee dhaqee zayitii manicha keessatti sakutaa sadii keessatti gadi naqeen maqaa Yesuusiin dhiiga ibidda zayitiin kun darbee hojii hojjechuu qaba nuumna isaan qabnu ammayyuu waaqayyo ati ittiin darbi kana keessa gorii hojjedhuun jedha toshattuun moortuun hin dandeessuun jedha zayitii marratti naqeen deebi'een galaan achiin booda guyyaa biraan namichi kun illee utuu inni hojjechaa jiru foon wayii feestaalitti xaqallalamee achi keessa bu'ee jiru argan achiin booda silayyuu dhiigaa fi biddaan laftichi waan to'atamee jiruu fi toshattuunis xibaartuunis hin dandeessu isaan fuudhanii shintibeetii wayii keessa buusanii ammas kanaan hin namne guyyaa biraas wanti kun xaqallalamee waan biraan darbatamee iddicha keessatti hin argamne akkuma kan abbaan manaa koo fi ijoolleen koo ogeessonni warra hojjetan sun namaaf turanii anillee iddoo sanan turre natti himanii fuudhanii shintibeetii keessa buusanii shintibeeticha immoo biyyoo wayiidhaan hin duuchine inni isaan abaarsaaf hadiigamuuf darbatan waaqayyo immoo eebbatti jijjiiree utuu hin turin ji'a lama gidduutti ji'a salgaffaadha kanan as dhufe 11 ture gaafa qaammee 5 xumurree manicha qodaatti guurrannee gaafa fulbaana tokko ayyaanachi keessatti baas isa kana godhee waaqayyoon naa galateeffadha. galanni waaqayyoof haa ta'u kana eegutu bitateero jedhan anuma bitateen jedha namootattu gaaffita waaqayyo seenaa koo jijjiiree tarree nama guddaana dhaabee of na dandeessisee akkam banadhee luxee ba'ee galu isa godhe mana koo abbaa manaa koof ijoollee koof iddoo boqonnaa iddoo haara galfii salaate waaqayyoon guddiseen galateeffadha isinis waaqayyoon naa galateeffadha. ammas dhuga baatiin koonni lammaffaa kanumaan hin dhaabanne waaqayyo eebba koottumaa burqisiise waan hin jirre dubaarratti waaqayyo nama miti anaaniyyoo afaan na qabachiisiise waanan jedhu wallaalee kana duwwaa miti waaqayyo hojii abbaa manaa koos eebbisee ani zayitii kana yeroon fuudhee galu boorsaattis manattis nan diddiiba akkuma nama shittoo biifuun deemeen biifa boorsaan nafu bishaan dhugani nafu qoda bukoonna nafu waa mallettan eebbisa ittuman biifa waaqayyo isaan booda immoo kiisiisaa jireenya isaa hojii isaa eebbisee achiin booda asuma keessaa magaalaa Naqamtee kana iddoo lamaati iddoo tokko lafa sarvisii qabu kaaree 200 bitannee iddoo tokko immoo lafa kaaree 260 sarvisii qabu bitannee waaqayyo isa kana na godhee of na dandeessisee nama galataa godhee fuula keessan dura na dhaabe naa galateeffadha. ወይዘሮ ማርጌ ሙላቱ የመጡት ከዚሁ ከነቀምቴ ከተማ ሲሆን ምስክርነታቸውን እንዲህ በማለት ሰጥቷል። ከዚህም በፊት ሌላ ሀገር ነበርኩኝ ወደዚህ ወደ ነቀምቴ ሲመጣ ክራይ ቤት ውስጥ ነበርኩኝ እንግዲህ ክራይ ቤት ውስጥ ልጆችን ማሳደግ እንዴት ከባድ እንደሆነ ይሄ ግልጽ ነውና የሆነ መሬት ደሞ እዚሁ ነቀምቴ ውስጥ አለ ያንን ደሞ ከ2011 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ይሄ መሬት የኔ ቢሆን ብዬ መኘው ነበር ግን እኛ መንገዛበት አቅምም የለንም መጀመሪያ ከመንኖርበት ከቅልጡ ቃራ ደሞ ቤት ነበረን ግን ያ ቤትም አልሸጥ ብሎ በጣም አስቸግሮን ነበር እንደዚህ ያለን እኔ የነጋዴዎች ኮንፈረንስ 2016 ዓመተ ምህረት ወደዚህ ወደ አራራዋቀዩ አዱኛ ቤት ክርስቲያን ልጆችን ይዤ መጣሁኝ እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረታ እየጸለው ነበር እንዲሁም ደግሞ እንዲጸለይላችሁ የምትፈልጉ የጸሎት ሪስ ጻፉ ብሎ ነግሮን ነበርና አንደኛ ላይ ሌላ ነገር ነበር የጻፍኩት ልጆቼ ግን እግዚአብሔር ወይ እኛ ምንጫወት እንደልባችን ምንቦርቅበት ቤት ስጠን በማለት አንደኛ ላይ ጽፎ ነበር ከመጀመሪያው አልሸጥ ያለ ቤትም እኛ ከዚህ ስንገባ ሱም ተሸጠልኝ እንዲሁም ደግሞ እኔ መጀመሪያ ከ2011 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ምመኘው መሬት ጠይቀን ነበር ግን ገባ ውስጥ ነግዳለሁ እንዲሁም ደግሞ ባለቤት የጤና ባለሙያ ነው ግን አቅም አልነበረንም ያ መሬትም አልሸጥ ብሎ ነበር ከዚህ ሲንገባ ግን በሁለት ሳምንት ውስጥ በ1.5 ሚሊዮን መጀመሪያ የሚፈልገው መሬት ገዛው ያ መሬት ላይ ሰርቪስ ነበር እንዲሁም ደግሞ
ለምንገባበት ቤት ለመስራት ለግንበኛ ሰጠንና የሚያስፈልገውን ድንጋይ እንደውም አሸዋ ሲሚንቶ የተለያየ ነገሮች ራሱ ያስገባ ይሰራልና እኛም ብር እናስተላልፍለት ነበር እንደው ምንም ነገር ሳንቸገርበት ያ ቤት አለቀና እኛም ደግሞ ወደ ቤታችን መግባት ቻለን ወደ ቤቱ ሳንገባ በፊት ነው የተጸለየበት ያራራ ዘይት እጄ እየጨመርኩበት ጠንቋይ የተለያየ መንፈስ እዚህ መሬት ላይ አይሰራም በእሳትና በደም ይዤዋለሁ በማለት ጨምርበታለሁ ይሄን እንደ ስጋ ነገር በፔስታል ተጠቅልሎ ተጥሎ ነበር ያንንም ሽንት ቤት ውስጥ ከተተነው ለሁለት ጊዜ ያ ነገር ታየ ግን ሽንት ቤት ውስጥ ከተን ያ ሽንት ቤት ደግሞ ደፈነው ያ ቤትም ደግሞ በትንሽ ወራት ውስጥ አልቆኒ መስከረም 2017 ቤቴ ውስጥ ነበር አመትባልን ያከበርኩት እግዚአብሔር ይሄንን አድርጎልኛል በማለት ያመሰገኑ መስክሯል ሁለተኛ ምስክርነታቸው ደግሞ ከዚህም በፊት እኔም ባለቤቴም ስራ እንሰራለን ግን ስኬታማ አልነበርንም ከዚህ ከገባን በኋላ ግን እኔ የተጸለየበት የአራራ ዘይት ሁሉም ቦታ እንደሽቶ ረጫለሁ እግዚአብሔር ኢየሱስንም ስራ ባርኮለት ከዚህ ከነቀምቴ ውስጥ አንድ ቦታ 200 ካሬ አንደኛው ደግሞ 260 ካሬ መሬት ገዛን ያ መሬት ደግሞ ሰርቪስ አለው እግዚአብሔር በዚህም ባርኮናል በማለት ያመሰገኑ መስክረዋል እኛም ለዚህ ሁሉንም ማድረግ ለሚችል ኢየሱስ በጭብጨባና በእልልታ ክብር እንሰጣለን